Du'a gaddisiisaa obboloota lamaanii. Yoyaa ashamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jecha guyyaa har'aallee seenaa bu'aa waraanni kun nutti fide keessaa kan baay'ee nama gaddisiisuu fi guyyaa kaleessaa laphee nama hedduu tuqe isiniif qabadheen dhiyaadheeraatii hanga xumura qophii kanaatti laayikii fi sheer akkanumallee namoonni chaanalii Oromiyaa 24 haaraa taatan sabskiraayib gochuun maatii keenya ta'a. Obboloonni koo biyya Arabaa keessa jiraattan afaan Oromiffaarraa gara afaan Arabiffaatti hiikkachuu dadhabdan appilikeeshinii moobaayilii baay'ee gaarii ta'e afaan Oromiffaa gara Arabiffaatti afaan Arabiffaa immoo gara afaan Oromootti isiniif jijjiiruu danda'u. Linkiin isaa komentii viidiyoo kanaa kan jalqabaa jala waan jiruuf linkii sana tuquun daawunlood gootanii buufattanii itti fayyadamuu dandeessu. Kallachumaan gara odeeffannoo haaraa kanaatti kan isiniin dabarsu ani Gammachiis Tashoomeedha. Waraanni Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru waraana lafoorraa gara waraana samiitti ce'ee jira. Tokko meeshaadhaan irra keessaa asii gadi rukuta. Kan loluu fi kan ciisu nagaadhaan mana isaa keessa kan jiraatu immoo du'uun bu'aa buufachaa jira. Seenaan akkanaa badaan yeroon akkanaa nama jibbisiisaan Oromiyaa keessatti yeroo kamuu mudatee hin beeku. Namoota hedduu magaalaa Naqqamteetti dirooniidhaan rukutamanii ajjeefamanii keessaa tokko kan ta'an Feeneet Alamaayyoo fi Iyyoob Alamaayyoo obboloota lamaanidha. Iyyoobii fi Feeneet ilmaan haadhaa fi abbaa tokko dhalatanii kan guddatan lixa Oromiyaa Qeellam Wallaggaa keessatti yeroo ta'u magaalaa Naqqamtee ganda Duwwaa 7 naannoo Burqaa Jaatoo jiraataa turanii. Feeneet Alamaayyoo kaayyoo fi karoora ishee keessatti bifa kanaan carraan hin beekneen lubbuun koo ni darbiti kan jedhu gonkumaa sammuu ishee keessa hin jiru. Feeneet lafa hiriyoota ishee ga'uuf mana gara mana barumsaatii gara manaa yeroo boqonnaa ishees dubartii tokkorraatii kan eegamu maatii gargaaru guyyaa dilbataa immoo waldaa deemtee waaqa uumaa ishee galateeffachuu fi garee faarfattoota ishee waliin faarfannaa shaakaluun ala hojii gara biraa hirmaannaa addaa ta'e akka guddattu ijoollee magaalaa Naqqamteetti waan tokko waan beektu hin qabdu. Feeneet Alamaayyoo barnoota isheetti barattuu qaxalee bara darbee kutaa 8ffaa qoramtee qabxii giddugaleessaa 93.33 parsantaayilii 99.91 yookiin immoo 100 fiduudhaan barattoota akka magaalaa Naqqamteetti akka guutuu Oromiyaa fi akka guutuu biyyattiitti qabxii olaanoo galmeessisanii mana barumsaa isaanii fi biyya isaaniitiif adda duree ta'anii keessaa Feeneet Alamaayyoo ishee tokko. Feeneet hanga guyyaa kaleessaa lubbuun ishee darbutti barnoota ishee kutaa 9ffaa barachaa turte. Akkuma hiriyoota ishee barattoota kaanii lafti biyyi nagaadha jettee mana barumsaa deemtee barattee gara manaatti galaa otoo jirtu carraan du'aa dirooniidhaan rukutamuu ishee dhaqqabe. Feeneet abdii fi kaayyoo isheerraa lafatti hafte. Kunoo intalli biyyaaf eessa geessi biyya isheellee saggisiisti. Hawaasa ishee amanummaadhaan ni tajaajilti jedhameetti kenname bifa kanaan daaraa taatee hafte. Obboleessi ishee Iyyoob Alamaayyoo barnoota isaa baratee eebbifamee xumuree guyyaa gaa'ela isaa gaggeessuuf torbee 2 kan isa hafe kaadhimaan isaa biyya Awurooppaa keessaa jiraachaa kan jirtu erga ol fuudhanii booda gara biyya ambaatti isa fidachuuf qophii hundumaa kan xumurte. Haa ta'utii garuu innis mana isaa keessa otoo taa'aa jiru dirooniin isaa argatee lubbuu isaa barbadeesse. Feeneetii fi obboleessi ishee sa'aatii wal fakkaataa keessatti naannoo tokkotti lubbuun isaanii darbe. Sirni awwaalchaa obboloota keenya lamaan Feeneet Alamaayyoo fi Iyyoob Alamaayyoo onkololeessaa gaafa guyyaa 27 bara 2015 akka lakkoofsa warra Habashaatti waldaa warra Wangeelaa Makaana Yesuusii magaalaa Naqqamteetti raawwatee jira. Sababa kanaanis maatiin, hiriyoonnii fi firoonni gadda lafee namaa cabsu keessa seenanii gaddaa jiru. Gaddi kun kan isaanii qofa miti. Oromiyaa biyyattii kanatu guddattuu misoomsituu ishee of harkaa dhabe. Maatii fi hiriyoottan ishee caalaa gadduu kan qabu silaa biyya ture.
waaqayyo laphee madaa'e haa fayyisu boolla obboloota keenyaas daadhiin haa guutu gaafa arbaa fi arbi walitti bu'u gidduutti kan miidhamu margaa guddattuun waa'ee siyaasaallee hin beekne egeree oromiyaadhaatiif abdii taatu kunoo bifa kanaan nu jalaa citte silaa otoo waraanni kun hin jirre nagaadhaan dursamee furameera ta'ee feeneet bor oromiyaa bulchuu biyya kana hoogganuu wanti isheetti xiqqaatu hin jiru tarimmoo barattoonni ciccimoon hedduun akkuma karoora godhatanii baratan barnoota meedisinii yookiin immoo doktorummaa baratte obboleessa obboleettii haadha harmee akkoo akaakaa maatii ollaa biyya rakkoo isaanii itti himate haala barattee qorattee bira geesseen hodhaa kana godhaa kana nyaadhaa kana dhiisaa jettee dandeettii isheetiin gorsitee dhukkubsataa jedhee bira dhufeetiif dawaa furmaatanii taati turte tarimmoo feeneet injiinara guddaa taatee hojii daandii bu'uuraalee misoomaa manneen gamoowwan gurguddaa ijaartee akka namoota bebbeekamoo biyya keenyaa adda dureen teessi turte tarimmoo carraa barnootaa biyyaan baargattee qorannoowwan gurguddaa dalagdee feeneet maqaa ishee fi biyya ishee waamsitti turte biyya kanaaf feeneet Alamaayyoo dhabuu jechaan Albert Einstein biyya Israa'el dhabuu akka jechuuti barattoowwan ciccimoo qaqqaalii barnoota isaaniitti ajaa'iba ta'an meeshaa qabatanii daggalagalaniiru lubbuun isaanii guyyaa guyyaatiin harcaati jira gamanaan mootummaan ijoollee guddattuu dirqisiisee waraana akka leenji'an taasisaa jirti arbi lamaan kan wal moo'utti margii fi daggalli loon gabbisuu horii horsiisuu danda'u dhidhiitamee irra ejjitamee dhumaa jira gama kanaanis gama saniinis lubbuun darbu silaa otoo beeknee bor guddina biyya keenyaatiif dugda abdii warra ta'anii ture barattoota akka feeneet eebbifamtoota akka iyyooftu rasaasaa fi dirooniitiin guyyaa guyyaadhaan harcaa jira keessumaayyuu bara kana rakkoo siyaasaa rasaasaan fixuu jechaan guddattuu akkanaa guyyaa guyyaatiin harcaasuudha bor harka wal fuudhanii nagaa warra wal buusanii biratti abdiin biyyaa akkanaan dhumuun gonkumaa hin barbaachisu bara baraan oromiyaan ijoollee ishee qaqqaalii wareegaa jirti dhumni siyaasaa akkanaas egereensaa maal akka ta'u tilmaamuun namatti hin ulfaatu siyaasa rasaasaan hiikuun siyaasa sana keessatti kan hin hirmaanne qeerroo fi qarree wareeguun alatti bu'aansaa hiikamee lafa hin bu'u haa ta'uutii garuu guyyaa guyyaatti lubbuuwwan harcaanii kuni xaa'oo siyaasaa gama tokkoon tokko yoo du'e abalutu ajjeese gama tokkoon kara biraa yoo du'e immoo abalutu ajjeese jechuun lubbuu dhala namaa irratti qumaara kana ati waan ajjeesteef kan ammoo anatu ajjeesuu qabaan yaada dhala namaa kan hin taane gochaa seexanaa lubbuu baasuu dhiiga dhangalaasuutiin waliin taphatamaa jira lafaaf samii kan uume waaqayyo gooftaan biyya keenyaaf nagaa godhu jajjaboonni waaqayyo isin dhaga'u imimmaan keessan gara samiitti ol nuuf facaasaa bifa kanaan yoo deemne dhala namaa miti muktiyyuu lafarratti waan hafu hin fakkaatu lubbuu obboloota keenya lamaanii waaqayyo gannata haa kennuufi jaalatamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 dhabdee gadda Oromiyaa guyyaa har'aa isiniif qabadheen dhiyaatte kana fakkaatti dubbisuun bakka dogongoretti naaf kolchaa jechaa afaan Arabiffaarraa gara afaan Oromootti afaan Oromoorraa immoo gara afaan Arabiffaatti appilikeeshinii moobaayilii isiniif hiikuu danda'u keessumaa obboloonni koo biyya Arabaa jiraattan akka itti fayyadamtaniif liinkii isaa komentii viidiyoo kanaa kan jalqabaa jala isiniif kaa'een jira liinkii sana tuquun daawunlood gootanii ammumatti fayyadamuu dandeessu qophii Oromiyaa 24 gara biraatiin hanga walitti deebinutti laayik sheer sabskiraayib gochuun illee na deeggaraa jechaa bakka jirtan maraan turtii gaarii siif hawwaa oolmaa gaarii